osoo bobaadha jalaan bahin waa'ee haadha manaa softaa of gowwoomsaa jirta. Goota jaalalaa maatii kaffalii isheef kaffali. Wanta ijaan argan isinitti hima. Guyyaa wayii xiqqoo boqochuu barbaadeen kaaffee tokko dhaqe. Mucaan shamaraan ollaatti beekuudha. Dhiiraa wajjin kaaffee sana jirti. Amala ishee wanta hin beekuuf garaa kottu obboleessa koo nyaatamteettan jedhe. Maal godha seetan? Ofii bishaan liitira walakkaa bitatee taa'ee qaqammasa. Garuu ishee bargaree afeeree ture. Afeeru garuu yoo xiqqaate wajjin hin nyaatu garaa kootti maal namichi gowwaan jedhee yaade. Guyyaa biroo sirra deddeebi'een achitti isaan arga. Akkuma duraa ishee nyaata afeeree ofii shaayii faa taa'ee dhuga. Garaama guutuu jaallateetti urgufachaa jira. Angaruu amala intalaa waan hin beekuuf xumurri isaa gaabbii akka ta'u tilmaameen ture. Osoon ture wanta ajaa'ibaa ta'e. Isheen duruu yeroo ofirraa nyaachaa turte. Isa osoo hin taane qarshii isaa barbaaddeeti. Inni haadha manaa koo borii jedheetti joora. Garuu isheen abbaa manaa ishee kan ta'u dursitee argatteetti. Nama wajjin haasoftu kan itti heerumuuf walii galte hiriyyaa biyya hambaa qabdii turte. Garuu isa kana gowwoomsitee irraa nyaatti. Nama fuula malee keessa isaan beekan jedhu mitiire. Osoon tureen hiriyyaan ishee ala ture dhufeetti heerumte. Isheen amma mucaayyuu qabdi. Qabatamaan beeku baadhus dargaggeessi duraa onneen hin cabu jettanii yaaddu. Isheen jaallachuu baattus inni jaallatee ture. Sanaaf gochi isaayyuu ragaadha. Otoo akkas hin taanii osoo of hin nyaatin hin nyaachisu ture. Baay'een keessan haadha manaa namaa kunuunsitu. Shamarri dhiira caalaa wayii fuuldura ishee yaaddi. Isa tarra kaaffeetti geessitee bashannansiistu karaa irraa chiipsii itti bittu caalaa kan ishee ajaa'ibu waa'ee jireenya ishee gara duraati. Kanaaf jaalallee ishee waggaa meeqaa dhiiftee jaarsa muluu biyya alaarraa dhufe wajjin sokkiti. Jaalala kee sooressatti gurgurti. Ilma dhiiraa yoo taate gurra kee lamaan naaf kenni. Gurra kee qofa miti yaada kees naannoowwatiin. Dursi of ijaari. Of danda'ii dhaabadhu. Nama ofiif ga'u yoo taate tasumaa nama hin nabdu. Osoo kadhattuu akka isheen si dhiiftee deemtuun barbaaddu yoo ta'e maatii kee kadhattee shamarran afeerii. Waan si darbu sitti fakkaata malee inni sun sin darbu. Garuu umurii kee qaalii umurii kee dargaggummaa shamara argachuu hin dandeenyeef aarsaa gochuun qabdu. Hojjedhu qabeenyaan of ga'i. Baradhu sammuu kee qari. Dursitee nama taanaan nama siif ta'u nabdu. Ta'u baannaan garuu kan itti qaba seetuyyuu kan nama biraati. Kan akka fakkeenyaattan siif hime malee dhiirri dhaabasaaf shamara jaallatu dhabe danuutu mana isaa jira. Abshaala ta'e ilma dhiiraa akka inni dhalatetti kan jaallattu haadha isaati malee haadha manaa isaa miti. Jabaadhu hojjedhu. Galaana yoo taate qurxummii hin nabdu. Ergaan kun sin barsiiseera yoo ta'e viidiyoowwan akkasii kan biroo argachuuf ammuma sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Akkasuma gaaffii qabdan kamuu koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Obboleessa keessan Abdii Taammaniiti. Bakka jirtan maratti fayyaa guutuu naaf qabaadhaa.